Bakkeewwan sochiin namootaa itti heddummatu keessa buufatni konkolaataa magaalaa Adaamaa isa tokko. Waldaaleen konkolaachistoota Adaamaa hojjettoonni dabaree fi naamusa kabachiisan akkasumas namootni hojii konkolaataa dhiquu irratti naannoo sanatti gurmaa'an wal ta'uun imaltoonni weerara vaayirasii koronaaf akka hin saaxilamneef maloota ministeerri fayyaa ni gargaara jedhe keessa gahee lammummaa keenyaa bahachuuf bakka harka dhiqannaa qopheessine jedhan. Asitti ol tuqiinsi konkolaataan dhibeen kun sibiila irraa karra qaban ni tura waan jedhamuuf wanta akkasii ogeessarraa waan dhageenyeef kanaaf immoo warri konkolaachisaa uummanni immoo asitti maamiltoonni baay'ee waan dhufanii waan wal qunnamuuf kanaaf iddoo kanatti dhibeen kun akka hin taasifaman በኮሮና ቫይረስ ላይ በሚደረገው እንቅስቃሴ እኛም የራሳችን አስተዋጽኦ እናድርግ በሚል sochii ittisa vaayirasii koronaa irratti taasifamu nutis gahee keenya habaanu jennee waldaaleen konkolaachistoota Adaamaa hojjettoota naamusaaf dabaree bakka kanatti kabachiisan akkasumas dargaggoota hojii dhiqa konkolaataa irratti bobba'aniin wal taanee hojii kana eegalle. Bishaan isaan tunuuf dhiyeessa, saamunaa immoo ofuma keenya walitti buufnee suuqota tokko tokkorraas deeggarsa gaafannee kaka'umsa hojii kana eegalle. Ta'us imaltoonni muraasni gocha tajaajila lammummaa waldaaleen kunneen bilisaan isaaniif dhiyeessanitti illee gargaaramuuf wayita isaan rakkisan taajjabne. Buufatni konkolaatichaa guyya guyyaan imaltoota hedduu keessummeessuu isaarraan kan ka'e hanqinni dhiyeessii saamunaa fi bishaanii akka isaan hin mudanneef qaamni dhimmi ilaallatu osoo nuu tumsees jedhu bakka bu'oonni waldaalee kunneeni. እኛ ጋር ይሄውን ከ4 ቀን ከ5 ቀን በላይ አይዘልም በግላችን የምናደርገው ማለት ነው. Hojii nuti asitti eegalle kun yoo deeggarsa hin arganne guyyoota 4-5 caalaa hin dheeratu. Kanaaf bulchiinsi magaalaas ta'e qaamni dhimmi ilaallatu saamunaa akka nuuf dhiyeessu gaafanna. Hojiin nuti asitti hojjennu kun imaltoota kumaatamaan lakkaa'aman guyya guyyaan fayyadamaa taasisa. Obbo Suleemaan Raggaasaa qindeessaa buufata konkolaataa magaalaa Adaamaati. Gaaffii dhiyeessii waldaaleen kaasan irratti deebii kennaniiru. Akka saamunaatii fi kan bishaanii isarratti maallaqaan isaan deeggaruuf sochiitu jira. Maallaqni walitti waan hin funaannamneef malee isaaniin deeggarra jennee yaadne. Haaluma wal fakkaatuun baankiin intarnaashinaali Oromiyaas ittisa vaayirasii koronaaf bakka hojjettoonni, maamiltoonnii fi hawaasni naannoo itti harka dhiqatan qopheesseera. Hoogganaan baankii intarnaashinaali Oromiyaa damee bokkuu shananii obbo Gazaalii Amaan mana barumsaa Abdii Adaamaan wal ta'uun hojii ittisa weerara vaayirasii koronaa irratti hubannoo uumuu eegalle jedhan. Naannoo kana immoo buufanni konkolaataa waan jiruuf uummanni hedduminaan karaa kana waan dabraniif namni karaa kanarraa as goree dhiqachuun saamunaa fi waan barbaachisu mara qopheessinee maamilaa fi hojjettoonni baankichaas tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuuf of eeggannoo taasisaa jirra jedhan. Maamiloota hedduullee waan wal qunnamnuuf yeroo qarshicha tuqnee geessinus harka keenya saamunaadhaan deddeebinee dhiqachuudhaan achi booda alkooliidhaan tuqachuun sanaan akkasitti haala koronaa kana ofirraa ittisuun hunda haaldureedhaan qopheessinee uummataafis dhiyeessinee ofiifis itti fayyadamuu jirra jechuudha. Uummataafuu barnoota kennaa jiru. Handaan irra deemus anas deemus dhiqatee darba bakkee kanaan jechuudha. Maaliif kuni akka amma haala kanaan yoo akkanatti itti dhufe vaayirasii kana riilii ofirraa ittifnee dheetanii ni yaadaan. Hoogganaan diistiriiktii Adaamaa baankii intarnaashinaali Oromiyaa obbo Tashitee Suleemaan baankichi bal'inas ta'e gidiraa hawaasa waliin qooddata jedhan. Baankiin kennaa dirqama hawaasummaallee ni qaba. Akkasumas ammoo ikoonoomii qofa otoo hin taane uummata fayyaa qabullee horachuu keessatti ammoo gahee isaa taphachuu qaba. Kanaaf immoo rakkoon uummata keenyaa inni caalaan maal inni hubannaadha. Hubannaa kana ammoo haala kanaan qopheessineetiin akka hubatan vaayirasiin karaa kamiin darbaa karaa kamiin ofirraa dhoowwan waan jedhu akka hubatanii fi kaka'umsa uumuudhaaf kana wanti gooneef jechaadha. Dameewwan hundarrattuu haala sadarkaa akkanaa kanatti waa hunda qopheessineetiin itti fufiinsaan jechaadha. Itti fufiinsaan rakkoon kun dhaabbate cite hamma ministeerri fayyaa nuun jedhutti jabeessine itti fufnee